geesse. Kun keeka xiqqoo tana kaamelaadhaa bite guddaa bita jedhee ture garuu maaliif guddaan binne har'a yoo quufte guyyaa biraallee as nageessa akka dhaadhi jedhe. Nyaata mi'eessuu fi mitillee zayitii nyaataa miti ka mi'eessu godhiitii kan keeti soogiddi gahaadha. Zayitiin wanni inni fayyaduuf akka distiin ati gootu sun hin gubanneef malee distiif malee wallaa dhugamaa bala. Qaama namaatiif jedhanii gubbaan maxxansan kun mala zayitii san bareeda jettee akka itti bitattu malee zayitiin faayidaa qabdu. Zayitiin faayidaa qabdu zayitii biyya keenya ta biyyaa ta talbaa ta nuugii ta orjinaala sanniin jecha. Uffachuun erga qabaa afaan amaaraa dubbachaa waan jajjatan namni biyya namaa keessa taa'ee eenyummaa ofii mataa itti ol qabatee ittiin boonudha. Akkanatti warri biyya jirtu siniif jechuudha. Naamsi kun. Mora onneetiya si guute battala sibiraan hin footu eenyuutu kajeela. Mora onneetiya si guute battala sibiraan hin footu. Irra deebiis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jaga terjalan tapi hordoftoota kaabinaa tu kesan bakal belajar ya just kamu abdi juga abdi bakatan lagi sih saya juga pare dan lagi cuci dia juga editing gerak bersekolah drama itu drama dan lagi edit kau dia ganti lagi semua pakai boleh bakatan sih juga dia sudah curang edit kau curang pakai jaya mata kerja sih itu kau itu Rekubati jira, hadika jira, kayak apa kalau tuh? Itu berarti, itu nama tuh. Ya biasa tuh kan dari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fayya jirtanii nageessanii kaamila yeroo baay'ee manaan baatu mana ooltii kanumaan qoyi mucayyoon mana ooltu tana kontiraata irraa qabbaasee guyyaa takkumaa qilleensa fudhachiisin jedhee iddoo kana geesse isin jira kun har'a iddoo kana geessee gatta'aan jirtu garana deemtii garas deemtii ol baatii gabbuutii mucayyoo maal ta'a takattaa amma urgasaa meeqatti amma reef gatteette kun akkana olii gaddeemaatti leesh olii gaddeema. Bakka takkaan argin dhufee biiree istaadiyeemii kana fa'aa hedduun dhaquu hawwii qaba beekte ammas miilan seeruu adullee dhaabbateetti achi ilaalaa takka nama kubbaa taphatu kana halkanillee kubbaa taphate damee kanatti. Akkas isiniin jenna dhugaan seenaa kaa kolfitanii isiniin jenne kontiraata wayituu irraan baasnee kaamelaan akkas isiniin jenna iddoo bashannanaa jirra namni yeroo takka takka gabbayee qilleensa fudhachuun bareedu. Jenneetti qilleensa fudhataa jirras. Kan isiniin jenna koottaa haadhunnu kabajamtoota hordoftoota keenya. Koottaa haadhunnu. Sukkaara kafii fayyadamnaan biratti fiiguu sukkaara. Inumaayyuu bareeda akkana. Wanti sukkaara baay'ee qabu gaarii miti. Anda sukkaara bituu ni sukkaara bituu. Nama sukkaara bituu. Asli sukkaara baay'isuun gaarii miti. Asumaan kabajamtoota hordoftoota keenya. Waan sukkaara baay'ee qabu dhugina. Maaliif isiniin jedhe dhugaa dubbachuu. Sukkaarri kun akkuma faayidaa qabu miidhaa isaa turre caalaa guddaa. Kanaaf waan sukkaara baay'ee baay'ate dhugina. Dhugina isiniin jenna. Yaani sukkaara waan baay'isina isiniin jechuu barbaada. Sukkaarri baay'ee baay'ate gaarii. Ani gaarummaa fi fayyaa osoo hin taane nyaata waan sukkaara itti baay'ate nyaata zayitii itti baay'ate innis akkasuma. Aslan namni nyaata zayitii itti baay'ate nyaatu inshaallah rabbi fayyaa naa kennee jira alhamdulillah. Dhukkubsachuu barbaada dhiifama wajjin zayitii itti naa godhu jechuun kun nama dhukkubsachuu barbaada wallaahi dhuga baafee. Nyaanni zayitii qabu zayitiin wanni dalagamuuf ni caalaan isaa qaama namaatiif fayyadeetii miti zayitii akka dalaguuf. Nyaata mi'eessuu fi mitillee zayitii nyaataa miti ka mi'eessu godhiitii kan keeti soogiddi gahaadha. Zayitiin wanni inni fayyaduuf akka distiin ati gootu sun hin gubanneef malee distiif malee wallaa dhugamaa bara qaama namaatiif jedhamee gubbaan maxxansan kun mala zayitii san bareeda jettee akka itti bitattu malee zayitiin faayidaa qabdu. Zayitiin faayidaa qabdu zayitii biyya keenya ta biyyaa ta talbaa ta nuugii ta orjinaala sanniin jecha sanniin malee zayitii biyyoota biroo kanneen
Zayti akka jaatti distiin goonate. ها والله زيتي أكل دستين قبلني أبا في Ani والله nyaanni zayita malee tolchee akkasii. والله لذي زيتين كبجمتو تفرزتو كينيا زيتين أبا في تنيتي ما نموني بفتون قرات نسني مودن دا زيتين نمني نياتا همي يسوف جريفة تدلك قرامي دون قرا بودا نياتا كمي يسوف كغنكي قريتي أقوما أتي نياتا سنتي قرو دنديس زيتين كقوباي دستي راب أتي وان سبيلا قوباي أكمل قراغا جيتي تجي Gujirra haadha hin jenne. Ayni gujirras kara fakkaata. akkasi nyaata zayitii qabu ofirraa xiqqeessaa jechuudha. Kana fakkaata. Dalagadhu karaa sabti. Dalagadhu. Akka hordoftoota keenya. Abdiin bakka addaa nu geessetti. Waan doolaara 5 bitamu doolaara 30 nu bitan. Akkuma agartan kunoo keeka garsiisi. Kunoo keeka xiqqoo tana kaamelaadhaa bite guddaa bita jedhee ture garuu maaliif guddaa binne har'a yoo quufte guyyaa biraallee as nageessa akka dhaadhi jedhe. Akka dinkuun keessa dhaabee darbe. Akkasii koottaa nyaadhaa iddoon ammoo baay'ee bareedaa inuuyyuu nu iddoo badduu ta'ee jira keessa diikoorri isaa maaliif baay'ee nama hedduu bareedaadha nuti zaafamaa bakka hin qabne teenne viidiyoo namaan harka seera dhiifama dhalaalee lattamatu dhiiftan seemara bara kan lixuma fuuchuu isaaniis duraan nama lixuma fute malee dhagartaa amma fuul isaanii waan harka mul'ataa jiru. Keessallee xiqqoo waraabdaa uummata. Keessallee waraabdaa fi Keessi isaa kan fakkaata. keessa waraabdaa fi keessa akkas waraabdaa. Yoo nadhiisan ka'a. Hin dhoogamne. Akkasii dirreen kubbaa miilallee ni fuuldura jirti taphatu abdiin dhiisan isa saayibboonni kee taphan dhiisani. Amma lafti halkan humnaan dhiisan. Nu mucaa saayiba kee tokko jira tura akka kubbaa jaalatu dha. Istaadiyeemii malee dhaabbattee nyaaqile san. Hasan Ooshe. In taphata amma biyya jira. Taphataadha amma inshaallah garee biyyaalessa Itoophiyaatiin ni taphannee heedna. Ni taphataa. Iddoo kanatti taphataa ture. Kunoo iddoo kana shaakalaa ture fid viidiyoo dhaabne. Kunoo akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya riyyaan keenya gama kanatti taphataa ture. Kunoo gamni sun istaadiyeemiidha isinitti mul'atu malee hin mul'atu malee. Kalaalan san. Bakka fooza roobaa jiri. Tifoozan teette. Asillee teettee ilaaluu dandeessa amma jechaadha. Dura hin danda'amu. Kun amma dhaamsanii namaa biraa ta'ee asiin adii jira. Hedduu bareeda. Gara isin gadi galchisuuf ammoo dalaaleetu jira. Hedduutu jira kaa'amuun jeetanii mul'achuu fedhan waan geessisanii fi asii waan addaa waan ajaa'ibaatu jira aadaa keessa kufacha. Bakka rani makiinaa dhaabbatu bakka bareedu jira. Makiinaa ta'anii dhaabbatanii makiina dhaabanii asti ta'anii asti boqotanii jira. Bakki kun immoo bakka addaa abdii waan addaa arginu. Lafa qabaatu jira. Maaltu jirsa? Maaltu? Aku pernah, wallahi kalau aku tidak masuk. Wallahi. Asa gitu lah. Maal inni maal isa? Bapak tadi jadi kita cikgu batin, stadium mesti jalan kecil. Istaadiyeemiin si jala gad jirti dhuga. Itu bereda, mana kira-kira kan aku mau kita cakap nak, tadi hagam bah kan udah sih haram aja. La dirqama kaa guyyuu yoo nu iddoo as oolla yoo ammoo guyyuu isin finne guyyuu as nu fidaa kan jenneef. Lees dinjir. La. Aku tak tahu ada gasih. Kita kisah orang kamu jinde berne hati. Itu bereda baki kila sile itu nama tola. Yero tu kapana. Itu bereda tadi makai sangat leh bebu singgah kan cuma jual orang pun tasnya sejuta jadi kalau selaga ada leh mana denda. Lagi rambut makai orang kerana bebu pada orang kita selai. Stadium ini adalah sesi sebagai mana selana sini namanya. Itu bereda itu lah. Wah, dah aku. Warra as jirtan koottaa si bashannanaa jedhin. Warra jirtan koottaa si bashannanaa nama bashannanaa koo baay'ee sabbatanii. Nyaatanii nama ciqatanii godhatanii nama bashannantanii dhuftanii jechuudha. Bakka kana hedduu bareeda. Istaadiyeemii ammoo ayyabsiifnee guyyaa Kiristimaasii inni hedduu namatti tola. Dhiira malee iseen hin jedhanii shamarranii qaqqabamuu akka tokkos eegalamee jiru na fakkaatti yoonni. Akkasii makiina deesallee bakki itti dhaabatanas jirtanii makiina dhuftanii manaa lafa kun raaffatina yeroo dhuftanii bashannanaa. Iddoon konkolaataa illee kun jira. Gaadha kun duuba kan. Hadiiqaa hedduu bareedu jira jala kana kuusinii jira. Bakka kanatti dhiyaatu itti dhiyaadha. Mucaan tokko illee natti jajjabeee Oromoo teessira maqaa waan kanaa gaafanne malee kootire. Maal hoteela isaa maqaan? Kaafee maal? Maqaan isaa adda. Ittiin adda baafa. Alkaafee bunaa jama isaan jira.
alaabaa Oromoo sitti agarraan kan Oromoon as jirtu haga ammaa kamitti bakka kana hin arginu jedhee as dhufee viidiyoo illee si'achumaan isinii waraaba jedhee wanni isin ibsu bakka hunda jira jechuudha biyya hunda biyya feeta yoo dhaqan wanni eenyummaa keessan ibsu hin dhabamu jechuudha akkuma garaa jirtanii waan kana jedhee sirriitti dhufka isin sirrii beekama waan ta'eef iyyuu jechuudha saniifuu eenyummaa keessanii bakka jirtanitti ittiin boona uf gadi qabina eenyummaa keessan yeroo makamuu bakka feeta yoo jiraatan illee ittiin calaqqisiisa isin biyya keessatti uffachuu waan jajjatan namni biyya namaa keessa taa'ee eenyummaa ofii mataa itti ol qabatee ittiin boonutu jira jechuudha akkanatti warri biyya jirtan isiniif jechuudha dhaamsi kun ati dhaamsa maal qabu? Dhaamsa wanni nan qabu uummata akka jaafeen keenyaa ta'e hundinuu akkanuma waa hunda ittiin bubbuwaarsaa biyya namaa kana keessatti irra yaanee waa hundaafuu ittiin bubbuwaaruudhaaf sanuma ta'eetu waa hundaa'uu akkanaaf kanatti ni dabartee jechaa keessa dabiraa rakkoo fi bal'as waliin obsaa waliin keessa dabiraa isaa galatoomaa. Abdi, qabbanti tale wanti hai kana wanti taa'u iyyuu barbaachisu qabu. Taawwan tallaaja qabu barbaachisu. Lees? Akka qabbanti ilaalu kanuma goggogee taasise ilaalu baqaa gara maga kan lama ta'e. Mucayyoon bareedu. Na laaltee. Abdi. Ati takkasu dinaa si takkaste dhalaasa. Inni takkasu dinaa miskiina wallah abdi mata. Suuturaa takkaseera. Waan hin arganne maal godha jedhee jirtu maal? Itti siin immoo waan hin arganne maaltu siin ilaalu si gayyee rabbi. Cabdeen alaalaati. Qaboon bii oositu. Duraan biyya rabaatti dhalaa yoo dhalaa dhiira bira yoo dhalaan jiraatte ilaalan amma moosamaan taa'u maal taata fillee naan hin jenne beektan osoo jaartillee ka ta'u taate isteetu walaa. Yookaan beekti ta'a maaltu beekti? Nyaanyaa. Simbeetu abdi simbeetu maal yoo si ilaalte maal goota. Yaa walaa na beekti. Na beekta nama araboota nu YouTube viidiyoo darbnaa YouTube irra. Waan arabdoonni illee wajjin dalaganii dura. Dhugamatti maaliif warri yeroo baay'ee intarneeta hordofu nu arguu danda'u nu amma araboota meeqa beekna. Akkasuma araboonni illee hedduun nu beekuu danda'a. Nama guyyaa tokko nama guyyaa takka argeen beekne makiinaa gadhaabanii dubbisanii hin. Wallaahi. Si beekan qalaa isaa. Nan beekan. Kan fakkaata. YouTube irra si beeknaa naan jedhanii. Nuti sawwii musalsalsaa jedhanii tuma. Amma irraa gatiin baasanii nyaattu. Nyaata. Oolmaan keenya kun guyyaa irraa kana fakkaata. Ajrii arganna jennee nama finnee iddoo kanas keessa. Ani muudadha yaada keetti. Ati illee of eeggas taa'e. Injira. Injirtee. Inumaa bareeda godhee dhalaa nu duuba tapheessa rakkattee dhufachuun. Isaan dhugaa qaban amma nu biratti adiidha. Isaan biratti ammoo warri dhiiraa yoo isaan arge isaan isin akkana taatanii jedhanii isaanuma nagaa kana. Nagaa asi laga. Wallahi. Kan nagaa hin qabne illee hin jiru. Isaan tokko asla wooma fedhe yoo namni irraas eegi namni irraas eennaa waan san arguutti idda beeka. Yoo waan amma Itoophiyaatti dubartoonni akkuma fedhanii yaadu. Siramba balaku, miju hiredia, siramba balaku. Mora onedia siku te batala, sibiran impoto enyuto pajela. Mora onedia siku te batala. Sibiran impoto enyuto pajela. Mana rajarate kadam ni sibila. Ega mata kheti namun senula. Ega mata kheti namun senula. Jala bajala magadangana ma. Serapa kabu enyuto tigama enyuto tigama.